Oduu ammeessin dhageessifna dursan gafoota oduutiin eegalla. Hanqinni dhiyeessii fi gatiin gurgurtaa xaa'oo bara kanaa egeree oomisha keenyaa dukkaneessuu danda'a jedhan qonnaan bultoonni Oromiyaa dubbifne tokko tokko. Amma gara bal'ina oduutti sin ceesifna. Hanqinni dhiyeessii fi gatiin gurgurtaa xaa'oo bara kanaa humna ol dabaluudhaan rakkoo hedduuf nu saaxilaa jira jedhan qonnaan bultoonni Oromiyaa dubbifne tokko tokko. Mootummaan Itoophiyaa hanqina xaa'oo bara oomisha kanatti mudate furuuf torbaanota darban xaa'oo bitame buufata toonii Jibuuti galee duula hedduu taasisuudhaan qonnaan bulaa raabsaa jiraachuu beeksise. Ministeerri geejjibaa fi loojistiikii Itoophiyaa garee addaa hundeessee halkanii guyyaa xaa'oo bara kanaa buufaticha keessaa fuudhuudhaan qonnaan bulaa raabsaa jira jechuudhaan ibsa kenneera. Deetaa ministeera geejjibaa fi loojistiikii obbo Dengee Boruu duulli xaa'oo buufata toonii Jibuuti irraa kaasanii kutaalee biyyattii hedduutti raabsamaa jiru kun qindoominaan kan hojjetamaa jiru waan ta'eef milkaa'inni hedduunis argamaa jira jechuudhaan dubbataniiru. Ministeerichatti hojii gaggeessaa itti aanaa damee geejjibaa fe'umsaa obbo Siraaj Abdullaahi xaa'oon marsaa jalqaba buufata doonii Jibuuti irraa kaafame adoolessa 15 irraa buufataalee baaburaa hedduutti raabsamuudhaan kan kennamaa jiru ta'us gabaaseera. Akka ministeerri kun jedhetti komii uummataa hubachuudhaan hanqina kana hundeedhaan furuudhaaf irratti kan hojjetaa jirru waan ta'eef iddoowwan hanqinni baay'ee mul'atan kanneen akka Dabra Biraan, Tullu Boolloo, Walisoo fi kanneen biroo irrattis raabsaan cimee kan itti fufu ta'us ibsaniiru. Haa ta'u malee duulli mootummaa kun kan eegale naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti qonnaan bultoonni hiriira ba'uun hanqina xaa'oo mudatee fi gatii qaaliin gurguramaa jiraachuu erga komatanii booda kan raawwatamedha. Godina Shawaa Lixaa fi kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti hanqinni xaa'oo raabsaa qofa osoo hin taane daballiin gatiis komii guddaa waan nutti uumeef filannoo dhabuudhaan komii dhiyeeffataa jirra jechuudhaan dubbatan qonnaan bultoonni kunniin. Haa ta'u malee gama mootummaatiin deemiin dhimma kanaaf kaafame mootummaan rakkoo xaa'oo kana furuuf bittaa xaa'oof mallaqa guddaa ramadee akka hojjetaa jirus kaafamee jira. Ibsi mootummaa kun dabalataanis namoota faayidaaf jedhanii maayibaas irra xaa'oo baasanii harka daldaltoota galchan hordofaa tarkaanfii fudhachaa kan jiru ta'us beeksisee jira. Yaa'ii idilee paarlaamaa adoolessa 6 bara 2023 gaggeeffame irratti rakkoon dhiyeessii xaa'oo jiru sababa lola Yuukireenii fi Raashiyaa gidduu jiruun akka ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi dubbataniiru. Kanuma hordofuun muummichi ministeeraa haasawaa taasisaniin akkuma beektan nuti xaa'oo hin oomishnu binneetu galchina haasawaa gabaa wajjin taasifnee rakkoon nu mudateera rakkoo kana hiiknee kontiraata raawwanneera bittaanis gaggeeffamee fe'amuu irratti argama yeroo muraasatti rakkoo kana keessaa baane jechuudhaan dubbataniiru. Qonna bu'uura godhachuun bara kana xaa'oo galchuudhaaf birrii biiliyoona 21 ramadamuudhaan akkasumas kuntaalli miiliyoona 15.9 bitamuudhaan gara biyyatti akka galaa jirus kaasaniiru. Raabsaa xaa'oo keessatti daldaltoonni seera ala seenuudhaan gatii daballii seeraan hin malle irratti dabaluudhaan hanga 12,000 akka binnu dirqisiifamaa jirra jechuudhaan kaasaniiru. Dabalataanis qonnaan bultoonni godina Arsii Lixaa tokko tokko yeroon kun yeroo callaan faca'u waan ta'eef kana booda xaa'oon nu dhaqqabus gatii akka hin qabne kaasuudhaan kanneen bitaa turres gatii isaa irratti daballiin seeraan hin malle hanga 10,000 fi 12,000 kuntaala tokko bitaa akka turan ibsaniiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa oduun gaggabaaboo ammaaf qindeeffame kanan gammaa dhageettanii waan hojjeef turtaniif galatooma.